Pizzaan kiyya dhumni isaa made in Ethiopia jedhama jechuudha bakka. Made in Ethiopia. Made in Oromia. Hai hordoftoota YouTube channel video jaalala kam jirtu nagaa keessanii. Abbaay nagaa kooti. Aduun gargaarti baare garuu jechuu eeroon hojjedhu. Ara pizza Ethiopia made in Ethiopia pizza made in Ethiopia tokko hojjechuufi jechuudha. Pizzaan hojjedha made in Ethiopia. Maal hojjechuu waan ani qopheeffadhe duraan dursa. Kun maqaan isaa maal jedhama? Kuni intinidha. Killeedha kuni. Killee haala kanaan qopheesseen jira. Duwaayir mummureen jira jechuudha. Giingoo kokkooteen jira. Kan biraa waan ani qopheeffadhe jechuudha. Sin daawwachiisa. Waan ani qopheeffadhe inni kan biraa pizza hojjechuudhaafi kamitti akkan hojjedhu ilaaltu jechuudha. Timaatimii qopheesseen jira. Duwaayir timaatimii qopheesseen jira. Kanuma shunkurtii argaa jirtu. Shunkurtii mul'atan digaa. Yaa shunkurtii asnatti calaqqisa kanaaf jecha shunkurtii qopheesseen jira. Asitti immoo qaaraadha kun. Qaaraadha jechuudha. Baay'een bulleessin. Qaara. Inna kishnaanis jira jechuudha. Kishnaanis jira sinin jedha. Kishnaanis jira mee sinin agarsiisa. Kishnaan sanas wait. Kishnaan hojjetamee jira. Salsaa jechuudha. Akka maali salsaadha? Akka salsaatti kishnaan hojjetameera. Timaatimii shunkurtii timaatimii lama shunkurtii adii qaba jechuudha. Kan okay. Sorry waan an irraanfadhe tuunaa kana beektu miti baay'een keessan. Tuunaa qurxummii jechuudha. Fish qurxummiidha dhugaa dubbachuudhaaf qurxummii kana kanan barbaadumti kan naa bitame jechuudha. Isa kanan baay'ee hin jaalladhani. Tokko jirani baay'ee jabaataan tokko jira. Kun garuu intiniisa qallaadha. Bullaadha kun bullaadha. Tuunaan inni laayitiin sun immoo wal qabataadha. Isan barbaade ture garuu kana naa bite jechuudha jirani. Anyways tuunaadha argitanitti waan dasin agarsiiseera. Hunda sin daawwachiiseen jira. Tuunaadha. Ajiinaa kiyya amma asirratti godha jechuudha. Ajiinaa qopheeffadhe asirratti godha. Akka daabbootti bukaa'ee argitan akka biyya keessanii indir godhamee sukkuun qodaa isaan qabnu made in Ethiopia sinin jedheera sirum made in Ethiopia waan sinin jedhe kana ni godhan waan jirreef bukeeffannee akka biyya keenyaatti hojjennaa jechuudha. Ajiinaan kiyya kanadha. Yaa baay'eedha. Bukoon kun baay'ee natti fakkaateera. Naanii akka kootti yeroon tilmaamu na jala furdata waan ta'eef innoo ishii bichaan irraa hambiseen godha asirratti. Irraan hambisaa jechuudha. Rambiseeni ne kanuman sirreessee ilaala. Sinitti meera made in Ethiopiaadha sinin jedheera. Akka biyya keessanii isa sanaan godhuun hin jiru. Akka biyyaatti bullaachuudha. Yaa pizzaan biyya kanaa ni was akkuma kanaatti hojjetama garuu maashiniidhaan waan hojjetanii malee garaagarummaa qabu. Timaatimii itti godhu
Inqulaalii hundi killeetti godhu maal jechuudha? Piizaan biyya keessanii akkanatti hojjetama mee? Bukkoo xiqqootti dabaluu. Guys, haala kanaan sirreeffadheen jira. Kanumaan keessa kaa'achuudha. Eelee biddeenii jalan kaa'aa jiru. Isin galeera. Eelee biddeeniitidha kan jala kaa'u. Sirreeffadheen jira amma nan kuta. Durgaroo kanatti hojjedheen beeku baay'isee duratti yaa waan hunduu yaaliidhaan argama waan ta'eef na yaalaa jechuudha. Everybody. Wayyoo. Kan as gahee jira. Sabooda wantoota hundumaa itti godhaa jechuudha. Asumatti. Wait. Kishna kiyyatti godha. Kishnaan ko baay'ee baay'ee miti. Innoo waan taateefi kunuutti waliin gaheen jira. Kana booda waan itti godhaa jechuudha. Wal keessa godha. Najala qabate. Shunkurtii, timaatimii, sorry garuu dura kana gochuun qaba. Kana irraan fadhaan jira baay'isee. Yaw qalbiin koo waan dhugaa maqaa saalsaa kanatti maqaan samaanni kishnaa kanatti aanee tuunaa kanatti gochuun qaban ture. Tuunaa kana jechuudha. Gartu bishaan isaa keessaa naqee baay'ee dhiphaadha waan ta'eef bakki kun nama rakkisa. Yaa tuunaan isaa kana fakkaata jechuudha. Argitani? Kanatti godhuun qaban ture ani garuu yaa tokkuma dhagaa rakkoon qabu. Moya naguma biyya Arabaa hojjete wallahi uga sila eessaa fideen bara kana sheefiin baradhabu maa jechuudha filaatootti naqnee akkamittaan kana hojjete uga kana thank you so much biyya Arabaa jecha kana itti goona tuunaan baay'een jaalladha dhugaa dubbachuudhaaf duwwaa isaa hunduun nyaadha. Delicious. Kana bakka ittiin buudhaa jechuudha isaan kana indaalle akka jirutti shunkurtii yeroo mana bal'aa waaqinaa kennu garuu akkamitti akkasiin hojjedhe isin agarsiisu akka istaadiyoomitti keessa fiigaa madirakiisa hunduma taqoxaaxaraa hojjechaa isin agarsiisa inshallah du'aayinaa godhaa. Manni ko akka raawwatuuf jechuudha. Sinis akka garaa keessanii filsis jettanii akka laaltaniif jechuudha. Dhugaa tacanaannaqaa laalaa jirtu. Sorry. Sinitti tolee miti kan daawwachaa jirtan. Anuma barsiistuu keessanii fettanii laaltu. Waaqni sinaa kabajju ammana kabajjan. I love you so much. Bitani tinguute waan hundumaa jechuudha. Waan dhabe qaba amma kun basma faatti ndalle kana tongaaf tokko hojjedhee isin laadhe yeroo hundumaa mana fayyoo jettu asii umbaatan
Mitiire? Gooftaan kun naa gargaaru malee bishaatu isaa argitan kan qaama eelee biddeenii keessa kana ni qabu. Qaaraa isa kana garuu boodan itti godha jechuudha. Eeleen kiyya baay'ee ho'ee jira kunuutti. Baay'ee ho'ee jira. Kaameraa isinii bita. Garmalee ho'ee jira dhugaa dubbachuudhaaf. Look. Kana qaasti. Akkanatti garuu yeroo jalqabaa kan hojjechaa jiranii duraan eelee masaarratti kan godhan ture. Mee maalumaafuu ilaalaga. Piizaan kiyya akkanaan bahee jira jechuudha. Amazingii daashu. Amazingii. Kunoo kana fakkaata dhufni isaa maaliin